Ashama harka fuudhee daawwattoota fi hordoftoota koo akkam jirtu nagaa keessanii nageenyi koo bakka jirtanitti sinaa qabu jecha har'a yoo waan tokko waa irraa dubbannaa innis maali wantuma kaleessa hiriira irratti tatta'aa jiru kanaadha hoggansa muuxannoo kan miiran kan fedhaan masakamu waan jedhamu wayiiti ifaadifatti dhugaan Jawaar Jaarmarroo baay'ee reefuu qabsoon Oromoo mul'achaa jira suutuma suutan mul'ata jedhee yaada yoo wanta ani kaleessa isiniin jedhe san dhuguma argaa jirra haalli biyya keessatti deemaa jiru keerraa waan gabaabduu waan xiqqoo ishii isinii dubbachuun barbaada. Wanti waggoota lamaa fi waggoota sadii qabsoon biyya kanaa akkamitti deemaa jira yoo jenne amma duraayyuu jechuudha baay'ee akka ammaatti warroonni duraan Jawaar jala deemaa turte waan adda addaa Jawaarii waan akkas godha jedhanii irra deddeemaa turanii gisee Jawaar hidhame gaafa Jawaar hidhame firii Jawaar jecha deebitee gammachuu keessa ittiin of ibsachaa turanii kareessa moo qeerroon yoo hiriira baatu Oromoo miliyoona 60 keessaa qeerroo 100 akka yookaan 40 yookaan immoo 50 taatu kan baate jechuudha. Kanaaf maqaa Oromoo balleessuuf jechuudha. Maqaa Oromoo akkamitti balleessite akka waan Oromoo bilisoomee akka waan Oromoo waan barbaadu argate kan dandeettii uummata kaka'umsa kan itti horan wallaalanii harkaa badee kaatee akka waan addunyaan bilisoomteetitti addunyaan illee akka Oromoon bilisoomteetti gurra cufattee taa'aa jirti jechuudha. Kaleessa immoo hiriira baala Jawaar irratti dhagaa darbachaa turte baay'ee tokko garuu hiriirri baay'ee bareedadha. Akkamitti akka duraanii sanitti uummanni bahu sanitti maaliif nama akka durii sanitti hiriira nama guddaa baasuu dadhabani laalamee keessatti dubbiin akka isiniif galuuf jechuudha. Garuu rakkoon maalidha? Rakkoon hawaasa keessa hin jiran jedhamu. Garuu rakkoon eessa jira? Muuxannoo tarsiimoo kan qeerroo ittiin masakan uummata ittiin masakan har'a Jawaar odoo uummata tokkoon kottaa hiriira baha osoo jedhanii Oromiyaa miti Itoophiyaan akka bahu hin beekna. Jaarmarroonis akkasuma garuu immoo kuni maaliif akkas ta'e dandeettii hongassa waan isaan dandeettiin uummata ittiin masakan waan hin qabneef jechuudha. Kanaaf garuu dengada garuu Jawaarii namni laayivii isaa garuu xiqqaate nama 30 meeqatu ilaalaa ture. Garuu nuti Oromoon baay'ee hedduu miliyoona 60 jenna. Garuu osoo Jaarmarroon odoo kottaa hiriira baha jedhee odoo leenjisee hidhachiisee osoo gadi baasee hammam mootummaa tana miila takkaan akka gadhaabu hin beekna jechuudha. Kanaaf hoogganna muuxannoo cimaa waan qabuuf jechuudha. Kanaaf Jawaarii fi Jaarmarroo keenya Rabbiin umrii nuuf haa dheeressu. Isin immoo hiriira kaayyoo hin qabne baatanii dhagaa namarratti darbachuun kun waan fudhatama addunyaan dhageettii guddaa hin qabnedha. Kanaaf isiniif hin milkoofne haalli isiniif hin taane yaamuun garuu badii miti. Hiriira seera qabudha. So waamtanii hiriira akka waan waa hubatanii fi waa'uun keessa waan gaariidha. Garuu wanti hojjettan dandeettii isin gaafate ol waan isinitti ta'ee fi waan kana danda'u dhagaa namarratti hin darbatinaadha. Gaariis miti. Kanaaf otoo Jawaarii fi Jaarmarroo osoo ta'ee waan kana dandeettii qabu waan ta'eef uummanni kun haa hojjetu. Isin wanti akkanatti namarratti dhagaa darbachuu maal gochuu waan hin danda'amnedha. Isin dhiisaa yoo hin dandeenye ta'e dhiisaa namni kan beeku bakka bu'ee haa hojjetu isiniin jedha. Garuu
waan baay'ee nama ajaa'ibsiisudha jechuudha. Maaliif akka hiriira baanii akkas ta'anii fi waan baay'ee nama gaddisiisu. Kanaaf ini siniin jedha baay'ee sabni keenya baay'ee hedduudha jechuudha. Hedduu baay'eedha. Waa'ee Oromoon akkas gootee hiriira baatee akkas jettanii nama 5 nama 4 baastanii waa'ee kana keessa hin seenina. Warroonni humna keessanii ol ta'ee hojii hin dandeenye ta'ee buutaa gadhiisaa namni bakka bu'ee hojjetu hin jira jechuudha. Kanaaf baay'ee tokko yaadni keessan baay'ee sammuu nama tuqa. Haalli itti deemamaa jiru jechuudha. Har'a yaadni kiyya kana gisee biraammoo yaada biraatti walitti deebina. Dhumarratti viidiyoo xiqqooshii isin affeeree achumaan irra baha. Isiniin jedha baay'ee tokko galatoomaa warroonni na hordofaa turtanii maatii koo taatanii baay'ee tokko galatoomaa guddaa isiniin jecha. Kan maatii kootti immoo dabalamuu barbaadanis kootta maatii kootti dabalamaa isiniin jecha. Kanaaf har'a asumarratti dhaabna. Jabaadhaa. Hiriira keessanillee hiriira seeraa bahaa. Seeraan uummanni Oromoo kabajaan jechuudha. Wanti dhagaa nama darbachiisu maal jechuun hin danda'u. Dhagaa immoo hayyoota irratti darbachuun baay'ee dhugaa baay'ee sheemiidha. Kanaaf wanti isin gootan sirrii miti. Kanaaf isiniin jedha yeroo biraammoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Hangasiif nagaa keessanaaf tura. Dhumarratti immoo viidiyoo wayitan isin affeera achumaan irraa baha jechuudha. Nagaa ta'a nagaa keessanaaf jiraadha. እንኳን አደረሳችሁ ጤና ይስጥልን እንኳን ወደ ቢኤች ፈርኒቸር በደህና መጡ። ምን እንታዘዝ? አዲስ ተጋቢዎች ነን። ለቤታችን የሚሆን ዕቃ ልንመርጥ ነበር የመጣነው። እኔ ደግሞ ለበዓል አባቴ ሶፋ ለመቀየር ነበር የመጣሁት። ለምርጫው ትክክለኛ ቦታ ነው የመጡት። የምትፈልጉትን መምረጥ ትችላላችሁ። አዎ አልተሳሳቱም። ቢኤች ፈርኒቸር እንኳን አደረሳችሁ ይያለ ለረጅም ጊዜ ልምድ ባካበቱ ባለሙያዎች የተዘጋጁ ጥራትና ደረጃቸውን የጠበቁ ለቤቶ ግርማ ሞገስ የሚያላብሱ እኛ ጋር ያገኛሉ። ዘመኑ የቴክኖሎጂ ነው። እርሶም ዘመኑ ባዘመናቸው ከቤቶ ዲዛይን ጋር የሚሄዱ ቢፈልጉ መርጠው ቢያሻውስ በሚፈልጉት ዲዛይን ማዘዝ ይችላሉ። ወደ ቢኤች ፈርኒቸር ከመጡ ሁሉም ሞልቷል። የተለያዩ ሶፋዎች በተለያዩ ዲዛይኖች፣ የቴሌቪዥን ማስቀመጫዎች በፈለጉት አይነት፣ የምግብ ጠረጴዛዎችና ሌሎችም እንዲሁም በስራ ስደክም የዋለውን ሰውነቶን ለማሳረፍ ምቹ የሆነ አልጋ ላይ ፍልስስ ይበሉ። በአጠቃላይ እኛ ጋር ሲመጡ ሙሉ የቤት ዕቃዎችን በተመጣጣኝ ዋጋ ያገኛሉ። አድራሻችን ጀሞ 1 መስታወት ፋብሪካ ፊት ለፊት ያገኙናል። 0911220772 0911154666 ወይም 0967 828406 መልካም በዓል። ቢኤች ፈርኒቸር እንኳን አደረሳችሁ እንኳን